Qoya haa deebitu. Itti bilbilii jiran. Naimaa Jefferraa cufi bilbilaas deebi'e. Kami akkatti ta'u Awwa caalaa tutti bilbilu jawwaala kaaniin. oo caalaan muutii irra jiraan beeyni wallahi. Jawwaara lamallee waan qabu inni. Haas deebtu nee harkoon qabu. Bona ima. Boo nuti. Naimaan garam kutte naimaan jabdu kam. Sobaa firaankiidha. Boo dubbiin dhugaa jiru kan yoo waayanu. Jettuuf dhufne malee. Maal jechuudha? Ajandaan itti fufuu qabu amma dhaabbatuu qabu. Yeah. Amma akkuma isin godhee wajji deemneetu. Haa jaan du'aan kun nuti gaafuudha. Boodara murteessina. Mee qoya akkuma isin deemu jiru isaan Jaan du'aan kun dhugumaan fuudhe. Bishaan jirti akkam boodare. Mee saboora dubbadhu. Maal jedhu? Caalaan ni rafee haa wajjoo. Laa caalaan maal jabaatee Caalaan rafee. Deetii kana mootii bar namni obsaan moo waan takka akkana taa'ee moo osoo dubbatee turuu waa balleessine. Caalaan jeena haasaa. Caalaan mutii Seera qabu nama kuma sadii duubii ta'uu taasisan dhaggeeffatu jira seeraan haasaa. Wanni inni mucoo tanarratti argu jiru caalaa sagalee isaa hedduu dhagee barbaadu jirti. Kan inni dubbisuus barbaadu jirti mee haa dubbisan. Gaafa taati. Qoy jara keenya qorataa kiyya guutaa kamee caalaatti manaa dhiisaa rakkoon qabu laa jaran. Nuti amma akka jaarsummaatti takka akka warra haqa muruutti takka akka warra waaqotee baasee waan argaretti immoo ragaa bahuu danda'utti as jirra walaa hubannu. Caalaan abbaa dhimmaati akka isileen abbaa dhimmaati. Muciyyoo tana afaan siirraa waa hunda barree jalqabarraa waa isii dubbifnee laallee caalaa waa sanni mirkaneessa moo ni mora. Yoo morme innis mormi isaa dhiyeessa yoo mirkaneessa mirkaneessa. Caalaa Oroo wal galchamee jiru. As gala jira. Yaa laala amma kana laala amma wal dhaggeeffatan isiin jaartitiyyaa kallattii kana namaa san gadi lakkifne. Waan kana akkamitti waliif firoomsine. Nuti akkatti dhufne. Akkana wanni kun yaa. Ayye tumure. Tumure maal jettu? Yaa nuti akkaataan itti dhufne akkaataa itti walii galam jiyyoonnis wanni kanarraa waan qabdu wanni kun ajandumaa fi jennee garuu immoo paablikiin jiyyoon dhibbaa dhibbatti siireesii mijataa hunda wal beenechi wal fuun akkana lafa keessee jirti. Jaarsa kiyyaa jechuu jirti amma. Kan amma akkamitti waliin firoomsinaa waan kana gaafa ammoo gamana deebite bilbila kanaanis waa fudhattee dhufuu ta'isi. Kanarraa waan Akka goonu jira naasitti himaa kana dubbii gabaabaadha. Bakka tanatti sabboona bakka tanatti anillee irratti sii qaba muciyyoo kana caalaa miicata ta'uu maaltu itti himi. Yooniif ka gartee biraan kee goote takkaanii hanjamti jedhu. maalitti hin beeka. Jarana mucaan feetu biraan kee gootu feetu haa dhiiftu dhugaa isii haa himattu caalaa naa himattu nuti akka murteessinaa xumurtee haa xumurtu waan barbaadde akka nuti ta'e ganneen ta'uu hin qabdu muciyyoon akka isii keessa waa dubbattu akka isii anama akka nama tokkotti ajandaa kana wanni seeneef siniimu. yaa Dubbichi biraankii hanjama goone dubbi miyyoo oowwifnee jennaani ummata kana gartee nama 2,000 takka nama 3,000 sanirra dhugaa gaafatte dhiifama gaafattee feemasummaa sii fudhattee namni fooloo godhee haatti foftuudhaaf. Dubbiin ammoo akkasii miti dhugumaan na fuudhee mucaan jaarsa kiyyaadha. Nu jijjiiramte bar. yaa Meegalee? okay isii wajjin gaafii refuutti fufnee amma dhageega dabbaala asirratti obsigaa. ayya Haadha manaatii fi abbaa manaa adda hiikuun heera Oromoo keessa hin jiru nutis waan heera Oromoo keessa hin jirre goon. kanaafuu jaarsa agartii Yoo godhatan dhuguma buna abbaa manaa sii ta'e hoo abbaa manaa sii dhugumaan ta'e paabilik irratti teenyee paabilik irratti naasoi. ayya akkatti walii galla rakkoon yoo caalaadhaaf isii Caalaa takka banadhuuti carraa kanninaaf caalaa ol guddifneeti mee akkam jetta yaada sarraas fuudhuun gaariidha maqaa nama balleessuu irra ta'anii yaa nama kan isarraa gabbaa dhimma irraas yaada fuuna mee caalaa dubbatu. Carraa tokko nu qonnaa mee caalaa dura caalaa inni dubbanna. Qo'ee caalaa dura. Dubbadhu ayyee. Naima assalaamu alaikum. wal bira kaayee kam allah Wal bira ta'a. Akkam jirtan egaa fayyaadha. Isin lamaan jaarsaa jaartidha isin dhugaa. Fidi suuraa ta'eetii fi tasaata hojjekatan. Suuraa xiyyaa tasaata hojjekan gaafa sangaa kaasee akkasitti ol kaadhee wayiin kanaa dhufa jii ol kaayee qabaare inni ol kaayee qabaate hafi duuba. Ati miicataa? Ammeejataa miti. Ammeejataa. Eessaan miicata beektaree? Dhalootummaa xiyyaatu miijata. Ilmoon kalee ati maddi keessan dhugumaan tajaajilati ma? Caalaa mee obsi Naima ragaan tokko tokko keessaan naa dhufaa jira obsi ragaan tokko tokko keessaan naa dhufaa jira ati ijoollee masalaatii mi? Ijoollee masalaati. Obsi ati ijoollee masalaatii mi? Ijoollee masalaati. Okay masalaati masalarraa gooroo maali gaa duyda goorooti moo maali ganti keessan sun? Gororreessa.
Gororeessi. Okay. Waan keessaan naa barreeffamaa jiru ni himamoo ni dhiisa. Himree maal bara. Aboo warri waan namatti ergite kun nuti Ni hima. ergaa mucaan namatti ergite dhiisaa warra waan nuti ergaa ooltan. Ni himaa? Maal erge? Haa? Haa? Ni himaa waan keessaan natti ergamaa jiru. Mee inuu jaalibsaa guutakka. Na himaa na dhageeffadhu obboleessitii. Obsi michiyoo dabbaal obsi laa michiyoo qabee mee obsi michiyoon kun na barreessu jiranii nama isii beeku na dubbisu jira masalaa ennaan ee masaleetti masala irraa hoo jennaan ganda sii himatte ganda sii keessumaa namni san dhuga natti hime hin sobne waan naa barreeffameen gaafatu jira beekamii yoo sanan beeku ni beektaami. Yaa inuu silaa sirraa hin fitu kiyyan takkitti qofaan ammoo. Lafa hojjirta ta'uu kayya. Haa fiiti sii kannee wi. Ayyee na himaatii na dhageeffadhu sister. Laal. Amma faniin faniidha qoosaan qoosaadha agandaan ajandaadha. Amma waa takka illee sin gaafannu dubbiillee dheeressinulleedha. Gaayis amma kanaa goonu yoo faniidhaa fi agandaadhaa fi tiktookiif gootees caalaan obboleessa keetii anis obboleessa keetii maqaa nama barbaaddeetiin waa gootee yoo taphatte rakkina hin qabu. Ammoo isa rabbiin si beeku isa qabriitti dhabdu isa dhugaasan yoo jiraate dubbadhu. Kasanirraa hafe immoo yoo fanii tiktookaatiif waan kana goote piliis. Caalaallee anallee sabboonaallee ibsaallee hin dadhabsiisini. Jara keenyaan eegandaaf hin godhe taphaaf hin godhe hoflaaf hin godhe isumaa hojii walitti dhufe isumaa hojii wal baruuf hin godhe rakkoon biraan jiru naaf caalaa waliin beeknu akkuma nama tokkotti asirra beekaa agandaaf hin godhe nunji isa dhugaa rabbii yoo ammoo amma waa'ee dhimma keetii ganda kee qorachuu maal kee paabliika irra fiduun hin barbaachisu rakkoon qabu baga goote suuraa rakkoon qabu anallee godhe baruu yoo feete garuu immoo waan takka siraa baruu barbaada nammoo manni kun dhugumatti caalaa nuuree miskiinaa nama nagayaati ijoolleedha shoodheedha shabaaba atis namuma xiqqoodha isin hundi obboleeyyen. Ana dabbaalis ta'e caalaadhaas waan barbaadde gattee ittiin taphatte rakkoon qabu kun miidiyaadha. Nutis akkasumatti as geenya waan ta'eef. Ammoo haadhati waan isin jiru. Yoo qabrii teetii dhabde dhugumatti yoonni kun si firiin kasarraa qabatte si hojii isa ilmoo sirra dhale. Haqa nutti himi. Yoo ammoo fanii tiktookaata miidiyaa ta'e immoo nun lafa inni jara keenya anis numaan taphatu jira dhiifama naa godhaa jiiti asumaan wal barreetu ta'uliitis waliin itti fufna. An dubbii gabaabduu akkanaas hin jaamma. Achi aanee balaa wali buusuu fi walaadhuu fi waa hundaa wal rakkisuurraa dubbii gabaaba akka nu gabaabsa haadhati yaa rabbii nutti hin taphatin. Anis tanumaan dubbachuu qaba dabbaala wallaahi. Mee manuu haasee gifteeti yaa'ii haqa rabbiin si beeku san qabrii teeti ji'i ammaa fanii tiktookaa amma ammoo isa dhugaa caalaan si fuudhee nu godhi rabbiin si qabee gaamma itti fufu. Laa wallaahi rabbiin nan qabine halas Franco mataa yoo ta'e. Yoo ta'e sii miti gaamma jalqaba irraa kaasii mee akkamii yaaddee akkamii gootee eenyu wajjin gootee maaliif gootee itti fufii caalaa sama bilisa baafnee sillee bilisa baafnee. Dabbaal dubbiin dhumatti dabbaal dubbii bitta dhiisi jalan qotiin kanaa dhumatti dubbiin miciyyooni rabbiin nan qabini yoo biraan kitee biraan kuma taa'ettee dhumatti dubbiin haallaqe. Akkasii ummata amma caalaa dubbadhu raamuutii qabadhu baroo dhimee miyyi jaartii ta'e maddii taa'e. Wal dubbisa asmaanuu caalaa. Aboo caalaan jaartiin qabu barbarre jaalibsa bar caalaan bar waa gootuun qabu fura. Prank Abo caalaa waroo mi'a bakka siree fudhatu maal jaa kunis. Amma wajjin aadaa bakka bakka jirtu sibbee yeroo haasoo taasise Mee caalaa kutaa kaa dubbatu nuti dubbatu. amma dhaggeeffadhu. Mee koi caalaa waroo koi caalaa nuree koi mee Akka caalaa argee lixaatee hundeen hin beeku waan ta'eef maaf anis fakkeesse malee caalaa akkasitti walitti dhiyaannee hin beeku miidiyaa irratti hin beeku gara. Thank you. Ayyatti fugaa saqee. Okay. Okay na gaafata na obsa. Waan kana nama si goosise moo ifif goote? Laa namni takka. Isa rabbii si ergura isa soban ta'e ni kakatta. Nama si goosise moo ifif goote waan kana? Laa wallaahi fumaa godhe. Ifumaaf itti yaaddee boote? Isima rabbii si ergu ifumaaf itti yaaddee boote mana namni tokko waan kana godhe isin jenne jechuudha. Jechuun namni tokko naan hin Anis gaafa dhaqanii qabu. Wanni akkasis gayyaa sun imimmaan dhugaatti moo bishaan birroon neete. Ati namni tokko waan Bishaan finne ta'u. Jarana amma akkana goonu kan biraa aadaa warroo fi caalaa. Jaalibsaa dubbii caalaa tana qulqulleessiif filiis caalaa nurratti saa fayyu gara saa qulqullaa'u. Caalaa nuuree wanni qulqulleessinu hin jirtu maaliif jennaan inni nuuree futubatee jira miciyyoon tun talateenya haafee mastuu beekamtee harkattuu jenneeti nuti waliin mari'annee waan kana goonee jedhee caalaan akkasuma miciyyoon piraankiidhe. Jira karaa dhaquma afurii deemaa jira piraankiidha jettee jirti dhumati akkasumaan talateenya haafee mastuu jennaan waan kana nuti illee babal'ifne malee ajandaa kana akka duraan nuti ittiin galanni beeytanii
Dhugaadha. Caalaa nuurrirraa hayyama harkannee itti galle waan kana. Yaa. Caalaa nuura akkana ta'uu ni amantaa miti. Mee jara keenya gisee takka dubbadhu dhiifama naa godha. Dubbadhee rakkoon qabu. Lala sagaleen ganama kana haasoo inni sagaleen isiin haasoo itti bakka hedduutti waraabameeti faca'ee jira jarana. Namni waa waraabbatu hedduutu jira mustiqum as jala warri waraabbatu. Akkuma sagalee isiin dubbattuu fi wantoota ganama kana haasaa turre waraaban sanitti. Sun isiidhaa miti qorataa dubbisan isin warri waan san godhas maalum caalaallee dhiifama gaafadhaa uummatallee dhiifama gaafadhaa nama isin ta'e miidiyaa irra fiddanii seettanitti bilbiltanii. Boo dhageeffadhaa wanni dhiifama jaallatu dhageeffadhaa ilmaan ijoollee ilmaan wajjin qabdi fida hinkijibina duraan viidiyoo hojjetanii wanni biraan keetan jirtu fida ilmaan kaytanii hinkijibina wallahi bidaa waraanni bifa lammaffaa isinirra banamaa jechuudha. Amma waan gootu obboleettiin teenya tuni namni hundi qinaan dubbatina gisee takka caalaa nuuree akkana itti haa dubbattu dhiifama haa gaafattu sagaleen san akkasumatti waraabamee haa gadhiifamu. Kanumaan dubbachuu barbaade. Qinaan dubbatina isii amma isiin xumuratutti. Akka seeni waraabbannaa akka itti ulaa dhageeffadhu sitti himnaasi caalaa nuur obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha hundi keessanuu kan baafate yaa keessaaf war argeeti yaanii gartee waan kana biraankiin godhee biraankiin waan gooteef sii turu dhaabbatee beeka waan taateef dhiifamaa jetta caalaas dhiifama gaafattee hawaasa keessatti dhiifama gaafatte caalaanis akkasuma dhiifama gaafatte yaanii tefof. Alaa rakkoon qabu bakka caalaa nuuras nama jiru kun bakka dhugaan qabu tanuma yeroo jalqabaa namni tokko deema san godhinaan jeen jiru. Matuma guyyaaf itti yaadee kana hunda godhe ammoo ilmaan sanillee ilmaan abbaa ta'e hin beeku tarii ammoo abbaan ilmaan sanii nu jala jiraachuu danda'a hin beeku jechuudha walumaa galattu caalallee hin beeku garuu miidiyaa irratti hin beeku lafatti eenyu akka ta'e hin beeku waan ta'eef asumaanuu caalaa nuure dhiifama naa godhiisingaa akkasumatti warreen caalaa jecha namni uffattanii kaan keessaan kaan koomentii jalaan dhuftanii jecha naan jettan hundinuu dhiifama isiniin jee warri naan rabsellee walumaa galatti isiniif dhiisee dhiifamaan isiniin ja'a.